kee dura kana hubadhu. Imala kee dura kana hubadhu. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa koodha. Isinillee akka nagaa taatan abdiif amantiin qaba Waaqayyo bira. Nagaa kootti ansuudhaan obboloonni YouTube koo hordofaa jirtan, subscribe, like, share naa godhaa jirtan hundumti keessanuu eebbifamaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ammallee immoo warri maatii naan ta'in maatii naa ta'a, subscribe gochuun maatii naa ta'aadha. Like, share naa godhaadha. Yaada qabdan immoo koomatti jalatti naaf qoodadha. Isin jechuun jaaladha. Guyyaa har'aa kana maal qabattee dhuftee jechuun keessa hin oolu. Mee yaada tokkoon qabadhee isin dhiyaadhe yaa akkuma hunduu isiniin jedhu waan beeknu tokkorraa yookaan immoo waan barne tokkorraa gaafa waliif qonne cubbuu hin qabu. Cubbuu hin qabu. Kanaaf mata dureen kan koo har'aa maal jedhasitti fakkaate imala kee duraa kana hubadhu jedha. Imala kee duraa kana hubadhu. Kallattumaan gara yaada keeyaatti isin geessaa. Namni imala keenya dura maal hubanna? Imala keenya dura waa tokko hin eegalin dura maal hubachuu barbaaddu? Hojii isaa ta'uu waan barbaadan gaafa eegaluudhaaf taatu imala fuula keenya dura maal hubachuu barbaaddu? Mee ani har'aa kanas ni qooda. Namni waa tokko hojii jalqabuudhaaf yoo taatu namni maallaan jedha? Namni maallaan jedha hin jedhin. Waaqayyoo maallaan jedhaa jedhi. Eenyummaa kee jijjiiruudhaaf hin dhamayin. Eenyummaa kee jijjiiruuf hin dhamayin. Eenyummaa kee isuma dhugaa sana qabadhuuti adeemi. Ofitti amanamummaa qabaadhu. Akka isin jedhan taatee argamuu osoo hin taane akka taatee argamtu akka jedhamtu dalagi. Hamma geessu hin ibsin. Hamma geessu suni ragaadha. Hundumaa gurra eeggisuuf gurra kaayyoo kee dugda gatuu akka ta'u yaadan qabadhu. Deemsa kee itti fuuf imala milkii. Gaafa sochii eegaltu sirriitti socho'u eegalama. Waa'ee keef karaa lamaan odeeffama. Itti fufa. Kan sababa malee si jibbu jira. Kan sababa malee si jaallatu jira. Kan sababa malee maqaa kee balleessu jira. Kan sababa malee si jibbu jira. Kan sababa malee maqaa kee balleessu jira. Kuni maalidha? Gaafa imala eegallu jechuudha. Gaafa imala eegallu. Imala yeroo isin jedhu imalli baay'eetu jira. Imalli kaayyoodhuma ofiiti kan galmaan gahuudhaaf karaa sirriirra gaafa jiraatte namni karaa sirriirra jirta siin jedhu hin jiru. Gonkumaa jechuudha. Kanaaf maal goona nuti namni maallaan jedha osoo hin taane Waaqayyo maallaan jedha. Waaqayyo gooftaan maallaan jedha. Waaqayyoof waan gaarii maal hojjedhee dabarsaa gaafa jennee gara Waaqayyoo ilaalle kan namni nuun jedhu irraa nuti imalli keenya sirrii ta'uu baatus namni akka nutti osoo hin taane ofii keenyaaf akka ofitti himnu ta'uu nurra jira jechuudha. Kanaaf amma namni gaafa nuyi karaa deemnu gaafa nuyi waan qajeelaa tokko hojjennu kan harka nu rukutus baay'eedha. Kan harka nutti rukutus baay'eedha. Kanaaf kan harka nu rukutus dhaabannee eegnu osoo hin taane kan harka nutti rukutus dhaabannee eegnu osoo hin taane nuti imala keenya isa karaa sirrii jennee adda baafannee qabannee deemuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf amma nama hundumaa gaariidha sii godhanis hamaa sii godhanis hunduma isaa gaarii jettee yoo fudhatte ofii kee waan beektuuf ofitti amanamummaa waan qabduuf kuni galma kaayyoo namaatiin nama gahaa jechuudha. Mata dureen keenya inni har'aa maalidha jettanii imala kee dura kana hubadhu kan jedhu jechuudha. Kanaaf galma ofii gahuudhaaf karaa irratti waa baay'ee nama eega. Namni maqaa namaa balleessaa, kallattii garaagaraa sitti duulamaa, dhagaa sitti darbatamaa, waanuma hundaa immoo maal gootatti waan hundumaa walitti dhagaa sitti darbatan rukutuu sitti darbatanii ati immoo maal goota walitti qabdee riqicha ce'umsaa ijaarrattaa jechuudha. Dhagaa sitti darbatan sana walitti qabdee riqicha ce'umsaa ijaarratta. Dubbiin immoo sitti dubbatamu sana
Akka waan waa'ee hin baafne dubbiin hin jira miti namni namatti dubbatu akka waan waa'ee hin baafnetti gaafa bira dabarree gaafa fudhannee inni kunis akkuma dhagaa walitti funaannee riqicha ijaarannee dabarsanitti dubbiin namaas immoo nutti dubbatame akka waa'ee hin baafnetti yoo dhiibnee bira dabarree kunis riqicha keenya isa tokkoffaadha jechuudha. Kan biroos immoo hin jira isaan immoo jechuudha namni bara kanaa jechuudha anuma wajjiniinuu imala sirriidha gaafa jiraatte imala sirriidha kun sirriidha siin jedhee namni sitti immoo tokkollee hin jiru dhugaa dubbachuuf ta'an jechuudha. Dhugaa dubbannaa karaa sirrii dubbannaa walitti himna yoo ta'e namni ati karaa sirriirra jirtaa itti fufisiin jedhu muraasa jechuudha. Kanaaf walumaa galattuu maal isin jechuun barbaada karaa sirriirra akka jirtuuf karaa dabarra akka jirtu jecha namaa eeggachuun hin barbaachisu jechuu barbaada. Kan biraa immoo hordoftoota baay'ee qabaachuu dandeecha. Jaldeessi namni jaldeessaa Oromoon akkana jedha yeroo mammaaku namni jaldeessa hordofu karaan jaldeessaa maal nama buusa hallayyaa nama buusaa jedha mammaaksi Oromoo yeroo mammaaku karaan jaldeessaa hallayyaa nama buusaa jedha. Kanaaf waca garaagaraa yeroo nutti wacamu kaayyoo keenya qofa qabannee deemuutu karaa nutti agarsiisa jechuudha. Nutti wacamuu riqichi nuuf ijaaramuu darbannaa nutti darbatamuu dubbii gadhee dubbii gaariis hunduma isaatu nuti maal goonaa gaarummaa jennee ofitti maxxansinee gaafa dabarsinee kaayyoo keenya bira ga'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf jecha namaas haa ta'uu gaaris haa ta'uu yaraas haa ta'uu nuti kan qabannee deemuu qabnu maalidhaa? Isa ganama kan keenya ilaalcha namni sii qabu osoo hin taane ilaalcha ofii keetii qabdu gaafa qabattee baate galma kee inuma geessaa jechuudha. Namni galma ofii inuma ga'a. Itiiree guyyaa Waaqayyo jedhee galma keenya hundumtu tokkoon keenya gahuun hin hafu. Garuu kana hundumarraa maal gochuu qabnaa? Jecha namaa irra deebinee ofitti dubbachuu yookaan immoo akka namni jajjabeessu eeguun barbaachisaa miti jechuu barbaada. Kan biroo immoo namni jechuudha saayikooloojii namaa keessattuu yoo namni jechaan nama tuqa. Nama immoo jechuudha nama fakkeenya nama keessatti fa'aa gaafa namni waasiin jedhee sammuun namaa kun hin tuqama. Kanaaf jecha namaa sana waan goona nuti gaarummaaf jennee akka waa'ee hin baafnetti ilaallee gaafa dabarree galma keenya hin geenyaa jechuudha. Walumaa galattuu guyyaan har'aa wanti ansinii qabadhee dhufe kun mata dureen isaa imala kee dura kana hubadhu jechuudha. Imala kee dura maal hubachuu qabna? Namni maal naan jedhaa jechuu miti. Waaqayyo gooftaan maal naan jedhaa? Waaqayyo maal naan jedhaa jechuu qabna malee namni maal naan jedhaa gaafa jennee galma keenya kaayyoo ishee ganamaa sanaa gahuu hin dandeenyu jechuudha. Namni osoo anuma wajjin hojii namni odoo harkatti baattee jechuudha miilli kiyyaa nararra'ee siin jedha. Kanaaf nuti maal gochuu qabna? Namni maal naan jedha osoo hin taane Waaqayyo maal naan jedhaa jechuutu nurra jira. Kanaaf warra sagalee kiyya kan dhaggeeffattan hamma dhumaatti dhaggeeffadhaadhaa. Waan irraa barattan immoo ani dogoggoressoo jiraatee akkana hin jedhamu akkana jedhamaa jedhaate yaada keessan koomantii gadi naaf qoodadhaa. Waan dhaggeeffattan hundumti keessanuu eebbifamaadhaa eebbiftaadhaa gooftota na eebbisuu. Guyyaa biraa immoo duree biraa waan walitti deebinuu ta'uu danda'a eebbifama.